Hai barattoota akkam jirtan nagaa keessanii har'as viidiyoo biraatii walitti deebinee jirra. Viidiyoon keenya har'a grade 9 maatis unit 2 yeroo darbe paartii tokkoffaa fi lammaffaa isiniif dalagee ture. Hanga paartii sadiitti isiniif dalagee ture jechaadha. Paartii kana keessatti ammoo kan nuti ilaallu divisibility test isa jedhu wajjin ilaalla jechaadha. Divisibility test jennuun maal akka ta'e unit kana jalatti kan wajjin ilaalu ta'a. Namoonni channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhuudhaan akkasumas viidiyoo kana like share godhuudhaan na gargaara. Akkasumas viidiyoon ani isiniif dalagaa jiru baay'ee ilaalamaa jiru. Sababni isaa maaliif yeroo ilaaltan like godhaan jirtan akkasumas share godhaan jirtan jechaadha. Inni kun ammoo akka viidiyoo hedduu hin dalagneef baay'ee na gufachiisaa jira waan ta'eef viidiyoo hedduu akka isiniif dalaguuf viidiyoo kiyya viral baasuudhaaf share godhaa akkasumas ammoo like godhaa isin jedha. Kallattii mangara boonuu tattaadheemna. Divisibility test inni jennuun kun maaliif nu gargaara seetan akkuma beekamu lakkoofsi wayii nuuf kenname lakkoofsa wayiitiif hiriyoo jedhamne maal fayyadamna ture long division theorem fayyadamna ture jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf sagal hiruu sadii yoo jenne haala kanaan long division theorem kana fayyadamuudhaan hojjetaa turre jechaadha hanga ammaatti. Garuu immoo isa kana karaa salphaa ta'een osoo hojjetin beekuu dandeenya jechaadha. Ni hiramu hin hiramu isa jedhu kana beekuu ni dandeenya jechaadha. Kanaafuu divisibility test jennuun kun kanaaf nu gargaara jechaadha. Kanaaf divisibility test kana yoo beektan haala salphaa ta'een maal godhuu dandeettani? Divisible ni hiramu hin hiramu isa jedhu beekuu dandeettani jechaadha. Every number is divisible by 1. Lakkoofsi kamiyyuu lakkoofsa tokkoof akka hiramu ni beekna. You need to perform the division procedure to check the divisibility of one natural number by another. The following rules can help you to determine whether the number is divisible by 2, 3, 4 hanga teenitti warri jiran kanaaf divisibility ammoo divisibility miti. Lakkoofsa nuuf kenname lakkoofsota kanneeniif ni hiramu hin hiramu isa jedhu beekuudhaaf ruulii asiin gadii kanneen ilaaluu qabna jechaadha. Tokkoof hundinuu tokkoof waan hiramaniif inni kun rakkoo hin qabu. Kan hafe garuu lamarraa kaasee hanga 10 warra jiran ni ilaalla jechaadha. As keessatti ammoo torba ruuliin isaa complex waan ta'eef sadarkaa nu amma irra jiru kanatti inni ulfaata waan ta'eef isa kana keessaa hambisan jechaadha yeroo baay'ee. Kanaaf kan hafe hundi isaatu ni ilaalla jechaadha isa kanaan alatti. Divisibility test by 7 will not be discussed now because it is beyond the scope of this level jedha. Sababni isaa maaliifi levelii kanatti inni kun hin barbaachisu jechaadha. Ka torbaa kun hin barbaachisu osoo hin ta'in scope levelii nu amma irra jiru kanaa olitti waan ta'eef kana jechaan inni complex waan ta'eef kanaafuu isa kana keessaa hambisne jechaadha sabanii kana. Divisibility test it is an easy way to check whether a given number is divisible by lakkoofsota kanneeniif lakkoofsi wayii ni hiramu moo hin hiramu isa jedhu beekuudhaaf karaan salphaan divisibility test kana fayyadamuudha jechaadha. Without actually performing division process. Division process kana osoo hin fayyadaminti isaan kanneen lakkoofsi wayii lakkoofsa kanneeniif ni hiramu moo hin hiramu isa jedhu karaa ittiin beeknudha jechaadha divisibility test jennuun kun. Kanaaf divisibility test kana a number is divisible by 2 lamaaf ni hirama kan jennu yoo maal ta'edha if it is unit digit is divisible by 2. Kana jechaan inni lakkoofsi xumuraa lakkoofsi nuuf kenname keessaa lakkoofsi xumuraa yoo maal ta'edha lamaaf yoo kan hiramu ta'e lakkoofsi sun guutuun isaa lamaaf ni hirama jechaadha. Kana jechaan inni karaa biraatiin even yoo kan ta'u taate jechaadha. Dijitiin xumuraa even number yoo kan ta'u taate even numberiin lamaaf waan hiramuuf kanaafuu hundi isaaniitu ni hiramanii jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf example kan yoo ilaalle isa kan yoo ilaalle 2334 inni kun lamaaf ni hiramu moo hin hiramu isa jedhu beekuudhaaf maal ilaalla dijiitii xumuraa kan ilaallaa jechaadha. Dijiitiin xumuraa kun lamaaf ni hirama taanaan lakkoofsi kun guutuun isaa lamaaf ni hirama jechaadha. Kanaafuu akkuma argitan inni kun inni afur garuu lamaaf hiramuu isaanii beekna jechaadha. Kanaafuu lakkoofsonni kun hundi isaaniitu lakkoofsi kun akkuma jirutti meeqaaf ni hirama jechaadha. Lamaaf haftee maree ni hirama jechaadha.
haftee malee hiramuudha kan nuti ilaallu asitti wanni isin beekuu qabdan haftee malee hiramuudha malee lakkoofsi wayii yeroo lakkoofsa wayiitiif yeroo deesimaaliidhaan hiramuu ni danda'a. Kanaafuu deesimaalii osoo hin ta'initti haftee tokko malee yookaan hiramu ta'ee maal jennaan divisible jennee waamna jechaadha. Kanaafuu inni kun amma afurii kan ilaalla afur karaa biraatiin even nambariidha. Even nambariin ammoo lamaaf ni hirama yookiin ammoo inni kun dijiitiin xumuraa kun afuriin kun lamaaf waan hiramuuf kanaafuu lakkoofsi kun lamaaf ni hirama jennee haala saniin ibsuu dandeenya jechaadha. Inni biraa sadiif inni hirama kan jennu yoo maal ta'e if the sum of its digit is divisible by 3 kana jechuun inni lakkoofsota nuuf kennaman saniin hunda walitti hidhaanii lama sadiif yookaan hiramu taate lakkoofsi kun akkuma jirutti sadiif ni hirama jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf isa kana yoo ilaalle inni kun amma maal goona dijiitiiwwan kanneen hundi isaatu walitti hidhaan lama eda'uu sadii eda'uu afurii jennee haala sanii walii hidhaan jechaadha. Kana jechaan lama eda'uu sadii eda'uu afurii dijiitii jiran hunda walitti hidhaanii sanbuuda sadiif lakkoofsi xumura irratti argamu sun sadiif yookaan hiramu ta'ee lakkoofsi kun sadiif ni hirama jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana walitti hidhaan inni kun meeqa ta'a lama eda'uu sadii shan eda'uu sadii saddeet eda'uu afurii 12 ta'a jechaadha. Kanaafuu isa kana yeroo walii hidhaanu 12 ta'a. Lama immoo sadii hiramuu isaanii beekna jechaadha. Amma si barbaanne isa kanas walitti hidhaan tokko eda'uu lama meeqa ta'a sadii jechaadha. Kanaafuu lakkoofsi xumura irratti arganne meeqa sadii garuu sadiif ni hirama jechaadha. Kanaafuu lakkoofsi kun meeqaaf ni hirama sadiif ni hirama jechaadha. Yookiin immoo 12ttis yoo dhiifne 12 sadiif hiramuu isaa waan beeknuuf kanaafuu lakkoofsi kun akkuma jirutti sadiif ni hirama jechaadha. Kanaafuu kan sadiitii fi kan sagalii wal fakkaata. Kan sagalii if the sum of its digit is divisible by 9 jedha. Kunis maal goona samii isaati walitti hidhaanii dijiitiiwwan jiran hunda walitti hidhaanii lakkoofsi xumura irratti argamu sagaliif yookaan hiramu taate lakkoofsuun sagaliif ni hirama jechaadha. Kanaafuu kan sadiitii fi kan sadii wal fakkaatu isa haala kanaa ilaaluu qabdan jechaadha. Inni biraa immoo afuriif ni hirama kan jedhu yoo maal ta'edha. If the number formed by its last two digit is divisible by 4 kana jechuun inni lakkoofsotni xumuraa lamaan dijiitiiwwan xumuraa lamaan afuriif yookaan hiraman taate lakkoofsi sun guutuun isaatu afuriif ni hirama jechaadha. Fakkeenya kana yoo ilaalle ammas lama sadii afur 2024 afuriif ni hirama moo hin hiramu isa jedhu ilaaluudhaaf maalni kan nuti ilaallu dijiitii xumuraa lamaan the last two digits waan jennee jedhuuf kanaafuu 34 afuriif ni hirama moo hin hiramu isa jedhu ilaallaa jecha dijiitiin xumuraa lamaan isaan kanneen waan ta'eef kanaafuu 34 afuriif yoo hirru haftee malee hin hiramu jechaadha. Kana jechaan haftee qaba. Fakkeenyaaf 34 afuriif yoo hirru meeqa ta'a 34 afuriif yoo hirru saddeet gahee saddeet yeroo baay'isuun 32 ta'a. Kanaafuu hafteen meeqa ta'a 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu haftee qaba. Kana jechaan maaliin ta'u jechaadha haftee malee ni hiramu jechaadha. Kanaafuu bifa kanaa ilaalla jechaadha. Dijiitii xumuraa lamaan fakkeenyaaf lakkoofsi lama qofa yoo ta'an lakkoofsuma lama sanii ilaalla jechaadha. Kana jecha lakkoofsi yoo baay'ee ta'edha kan nuti ilaalaa jirru malee fakkeenyaaf sagal yoo jenna amma dijiitii xumuraa lamaan jechuu hin dandeenyu maaliif dijiitiin xumuraa lamaan hin jiru as. Kanaafuu maal goona isa kana kallattimaan hirree inni beekna waan ta'eef lakkoofsi xiqqoo kanneen haalumsaniin beekna jechaadha. Guddaa yoo ta'edha kan nuti isa kan itti fayyadamnu lakkoofsi guddaa yoo kan ta'u taate yookiin ammoo baay'ee yoo kan ta'u taate dijiitiin isaa haala kamiin beekna isa jedhudha jechaadha. Inni biraa ammoo shaniif ammoo kan hiramu yoo maal ta'edha if its unit digit is either 0 or 5 dijiitiin xumuraa isaa lamaan dijiitiin xumuraa isaa lamaan osoo hin ta'in dijiitiin xumuraa takka ittiin qofta jechaadha. 0 yookiin ammoo 5 yoo ta'e lakkoofsi kun ni hirama jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana yoo fudhannee ilaalle 2334 yoo fudhannee ilaalle dijiitiin xumuraa meeqa afuriin kun amma 5f maaliif isa kana kan nuti ilaallu ni hiramu osoo hin ta'in inni kun 0 dha moo 5 isa ta'u jedhu ilaallaa jechaadha. Dijiitiin xumuraatuun 0 fi 5 yoo ta'e 0 yookiin ammoo 5 yoo ta'e lakkoofsi sun guutuun isaa 5f ni hirama jechaadha. Kanaafuu akkuma arginu inni kun 4 kanaafuu inni kun 0 miti akkasuma immoo 5 miti jechaadha. Kanaafuu lamaan waan hin ta'iniif lakkoofsi kun 5f hin hiramu jechaadha. Inni biraa immoo 6 yoo ilaalle immoo if it is divisible by 2 in the series
lamaa fi sadiif yoo kan hiramu taate lakkoofsi sun meeqaaf ni hirama? Jahaaf ni hirama jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf lamaaf ni hirama kan jennu yoo lakkoofsi dijiitiin xumuraa isaa yoo maal ta'edha? Lamaaf yoo kan hiramudha jennee jirra. Fakkeenyaaf kiraayiteriyaa kan nuuf guutaa jennu. Inni jalqabaa lamaaf ni hirama jennee turre. Inni itti aanu sadiifis nuuf hiramee ture jechaadha lakkoofsi kun 2334 kun lamaafis sadiifis nuuf hiramee ture. Kanaafuu jahaafis ni hirama jechaadha. Kanaafuu bifsaniin ilaallaa jechaadha. Lamaaniif yoo kan hiramu taate maal jennaani? Jahaaf ni hirama jennee bifsaniin kaa'uu dandeenya jechaadha. Inni itti aanu immoo saddeetiif kan hiramu maal ta'edha? If the number formed by its last 3 digit is divisible by 8. Kana jechaan inni dijiitiiwwan xumuraa sadan saddeetiif yoo kan hiramu taate lakkoofsa saddeetiif ni hirama jechaadha. Akkuma isin jedhe lakkoofsa kana kan nuti cheekgoonu yoo dijiitii isaa baay'ee ta'edha jechaadha. Kanaaf dijiitii sadii ilaallaa jechaadha. Kanaafuu 2334 keessatti dijiitii sadan kanneen jechaadha kan nuti ilaallu. Dijiitii sadan kanneen saddeetiif yoo kan hiramu taate lakkoofsuun saddeetiif ni hirama jennee bifsaniin ibsuu dandeenya jechaadha. Inni biraa immoo 10f kan hiramu immoo dijiitiin xumuraa isaa 0 yoo ta'e qofaadha jechaadha. Kanaafuu fakkeenyaaf 2334 kun 10f ni hiramu maaliif? Dijiitiin xumuraa 4 kan inni hiramu 0 yoo ta'e qofaadha. Kanaafuu bifa kana ilaaluu dandeettan baay'ee salphaadha yuunitiin kun akkasuma immoo tooppikii kun baay'ee salphaadha jechaadha. Keessattuu wanti isinirraa eegamu ruuliiwwan kanneen qofa beekuudha jechaadha. Exercise 2.4 using divisibility test check whether the following numbers are divisible by 2, 3, 4, 5, 6 up to 10 torban alatti jechaadha. Kanaafuu isaan kanneenif ni hirama moo hin hiraman isa jedhu cheekuuna jechaadha. Kanaaf amminni kun lamaaf ni hirama moo hin hiramu isa jedhu ilaaluudhaaf dijiitii xumuraa isaa ilaalla. Dijiitiin xumuraa meeqa? Akkuma arginu asirratti dijiitiin xumuraa isaa 2 jechaadha. Dijiitiin xumuraa lamaan kun afuriin kun lamaaf ni hirama moo hin hiramu isa jedhu ilaalla jechaadha. Kanaafuu 4 lamaaf waan hiramuuf lakkoofsi kun lamaaf ni hirama jechaadha. Sadiif ni hirama moo hin hiramu isa jedhu ilaaluudhaaf ammoo dijiitiiwwan jiran hunda walitti idaanaa jechaadha. Kanaafuu sadii da'uu saddeetii meeqa ta'a? 11 irratti 4 yeroo idaanu 15 ta'a jechaadha. 15 kanaafuu yoo barbaanne 15 sadiif ni hiramu moo hin hiramu isa jedhu ni beekna yookiin ammoo tokko da'uu 5 jennaan jechaadha. Ammas tokko da'uu 5 meeqa ta'a? 6 ammoo sadiif ni hirama jechaadha. Kanaafuu lakkoofsi kun sadiif ni hirama jechaadha. Asitti ammoo maal jennee jira? Lamaaf sadiif yoo hirame jahaafis ni hirama jennee jirra jechaadha. Inni biraa immoo 5f ni hirama kan jennu yoo maal ta'edha? Dijiitiin xumuraa 0 fi 5 yoo ta'edha. Inni kun dijiitiin xumuraa kun 4 kanaafuu 5f hin hiramu jechaadha. 10f 0 ta'edha dijiitiin xumuraa inni kun ammoo 4 0 miti kanaafuu 10fis hin hiramu jechaadha. Amma kan nuti ilaallu kaminni 4 8 keessatti 4 8 seeraan ilaaluu qabdan. 9fis maal jennee dijiitiiwwan kanneen akkuma sadiitti inni kunis walitti idaanii 9f yoo hiramedha. Kanaafuu fakkeenyaaf yeroo wal idaanu inni kun meeqa nuuf dhufe? 15 yookiin ammoo ammas yeroo wal idaanu 6 nuuf dhufe jechaadha. 15is 6s ni hiramu jechaadha 9f. Kanaafuu inni kun 9f ni hiramu jechaadha. Inni biraa 4f yoo ta'e ammoo dijiitiiwwan xumuraa lamaan ilaalla. Dijiitiiwwan xumuraa lamaan kanaafuu 84 jechaadha. 84 afuriif ni hirama jechaadha. 8is 4is waan hiramuuf kana jechaan 21 ta'a jechaadha. Afuriif kanaafuu ni hirama jechaadha. Inni kun afuriif ni hirama. Inni biraa immoo 8f ni hirama moo hin hiramu isa jedhu ilaaluudhaaf ammoo dijiitiiwwan xumuraa 3 jechaadha. Kana jechaan lakkoofsuma guutuu ilaaluu jechaadha karaa biraatiin. Dijiitiin sadanuu lakkoofsi kun dijiitii 3 waan ta'eef kanaafuu falli nuti qabnu yoo jiraate hiruma jechaadha. Isa kanaaf keessattuu 8f kan gargaarumaa seetan ruuliin kun 3 fi isaa ol yoo ta'edha jechaadha. Kana jechaan yookiin ammoo 4 yoo ta'e dijiitiin isaa 4 fi isaa ol yoo ta'edha malee amma fakkeenyaaf inni kun hiruma malee waan nu gargaaru hin jiru jechaadha. Kanaafuu isa kana hirree ilaallaa jechaadha. 8f 38 8f meeqa ta'a? 4 32 yeroo leeraa dhisuun 6 ta'a. 64 8f 8 ta'a jechaadha. Kanaafuu 48 ta'a. Kanaafuu 8f ni hirama jechaadha. Bifa kanaan kan nuti ilaallu. Kanaafuu kan hafe lamaan isintu cheekudha jechaadha.
Homaa waan isin rakkisu hin jiru. Amma fakkeenyaaf kan isin seeraan ilaaltan afurii fi 8 jechaadha. Kan inni wal fakkeenyaaf 2 dijiitiin xumuraa maal ta'uudha? Dijiitiin xumuraa even number yookiin ammoo 2 hiramuu isaati kan nuti cheekkuun. Kanaafuu ni hiramaa jechaadha. 2 fi 3 walitti hidhaanii ilaalla. Akkasuma 9 walitti hidhaanii ilaalla. 10 ammoo 0 ta'uu ilaalla. 0 miti. Kanaafuu ni hiramu jechaadha. 10 fi 5 ni hiramu. Maaliif dijiitiin xumuraa 5 yookiin ammoo 0 ta'uu qabu waan ta'eef jechaadha. 6 ammoo 2 fi 3 yoo hiramedha. Baay'ee salphaadha. Isa kana ni hojjettan jechaadha lamaan isaanii. Lammaffaan ammoo maal jedha? Given that lakkoofsa kanatti nuuf kenname jechaadha. Inni kun xaadha jechaadha. Kana jechaan bakka xaa kana lakkoofsa wayii galchuu qabna jechaadha gaafii keenya keessatti. Is a number where x is it is tens place. If this number is divisible by 8, lakkoofsi kun 8 yookaan hiramu ta'e what is or are the possible value of x dha. Bakka x kana lakkoofsonni galuu danda'an isaan kamidha jechaadha. Kanaafuu 8 nu jechaa jira waan ta'eef lakkoofsi 8 ni hirama kan jennu dijiitii xumuraa 3 ilaallaa jechaadha. Kanaafuu dijiitiin xumuraa 3 x fi 2 jechaadha. Kanaafuu bakka x kana lakkoofsota galfannee ilaaluu qabna jechaadha. Kana jechaan 3 bakka nan beeynu 2. Kanaafuu bakka kana bakka duuba kana maal galfanna? Lakkoofsota galfannee ilaaluu qabna. Lakkoofsonni nu galfannu 0 irraa haga meeqaati? 0 irraa haga 9 qofa galchuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu 0 as galchine bakka na galchine ni hiramu hin hiramu isa jedhu ilaallee san booda immoo tokko ni galfanna ammas 2 3 haal saniin hanga 9tti galfata deemna jechaadha. San booda immoo kan lakkoofsonni sun yoo kan hiramu taate gatiin x meeqa akka ta'e haala saniin beekna jechaadha. Kanaafuu kana hunda galchee isiniif yeroo deebiin isaa meeqa taasisan 1 5 fi 9 yoo galfannedha jechaadha. Bakka x kan nuti kan lakkoofsi kun 8 hiramuu danda'u jechaadha. Kanaafuu kana jechaan 7 4 3 1 2 inni biraa immoo 7 4 3 5 2 inni biraa immoo 7 4 3 9 2 jechaadha. Kanaafuu lakkoofsota kanneen jechaadha. Bakka x maal galfanne? Asitti tokko galfanne, asitti 5 galfanne, asitti ammoo 9 galfanne jechaadha. Lakkoofsa kanneen yoo galfanne lakkoofsi kun hiramuu ni danda'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan kan nuti cheekkuun jechaadha. Inni biraa immoo find the least possible values of the blank space so that the number blank is divisible by 4 jedha. Maal barbaada? Find the least possible value of the blank space. Lakkoofsa baay'ee xiqqaa ta'e barbaadna jechaadha bakka duwwaa kanarratti. Maal ta'uudhaaf? So that the number lakkoofsi kun maaliif ta'u afuriif hiramuu isaa? Afuriif hiramuudhaaf dijiitii xumuraa 2 ilaalla jenna. Dijiitii xumuraa 2 yoo kan ilaallu taate 40 afuriif ni hirama jechaadha. Kanaafuu lakkoofsi kun afuriif ni hirama. Garuu kan barbaadedha maa inni the least possible value dha. Lakkoofsa xiqqaa bakka na galuu danda'u jechaadha. Kanaafuu lakkoofsi xiqqaan bakka san galuu danda'u 0 irraa haga 9 waan ta'eef kanneen keessa xiqqaan 0 dha jechaadha. Kanaafuu bakka 0 yoo galfanne lakkoofsi kun ni hirama jechaadha. Hunda yoo galfattan 0 1 2 3 4 hanga 9 hundi isaati yoo galchitan lakkoofsi kun ni hirama. Maaliif isii tana qofaa jechaadha kan nuti ilaalu. Garuu the least value waan nu jedheef vaaliyoon xiqqoon 0 taati jechaadha. Inni biraa immoo afuraffaan maal jedha? Fill the blank space with the smallest. Inni kunis smallest value nu gaafata jechaadha. Smallest possible digit that makes the given number lakkoofsa kana is divisible by 9 jedha. Kanaaf lakkoofsi kun 9f ni yoo hiramu yookaan hiramu taate the least yookiin ammoo smallest possible digitiin bakka kana galuu danda'u. Lakkoofsi bakka kana galuu danda'u meeqa kamiinidha. Kanaafuu isa kana haala kamiin hojjenna? 9f hiramuudhaaf jalqaba lakkoofsi kun maal ta'uu qaba? 8 eda'uu 1 eda'uu 2 eda'uu 3 plus 1 plus bakka x galfannu bakka x jennu plus x plus 3 plus 7 isaan kun maal ta'uu qabani? 9f hiramuu qabani jechuudha. Kanaafuu walitti idaanu 8 eda'uu 1 meeqa? 9 ta'a. 9 eda'uu 2 11 ta'a. 11 eda'uu 3 10
afur ta'a. 14 ida'uu tokko 15 ta'a jechaadha. 15 ida'uu xaa ida'uu sadii ida'uu torba meeqa ta'a? 10 ta'a jechaadha. Isaan booda 15 fi 10 walitti ta'edhaan meeqa ta'a? 25 ida'uu xaa ta'a jechaadha. 25 ida'uu xaati. Kanaaf kanaaf inni kun maal seetan 25 jedha. 25 irratti lakkoofsa hidhaanii lakkoofsuun 9 hiramuu qaba jechaadha. Garuu ammoo smallest number ta'uu qaba. Kana jechaan fakkeenyaaf maal beekuu qabna jalqaba irratti lakkoofsa 9 hiraman. Fakkeenyaaf 9 ni hirama. San booda 18 san booda meeqa ta'a? 9 18 27 isaan kanneen jecha isaan kunniin fakkeenya 27 jecha haala sanii itti fufaa deemaa jechaadha. Kanaafuu 35 jecha haala kanaan itti fufaa deemaa jechaadha. 36 son ta'in 36 jechaadha. Bifa kanaan itti fufaa deema. Kanaaf amma asitti kan arginu 25 irratti lakkoofsa fayyadamuu qabna jechaadha. 25 jidduu kana jira. Kanaafuu 27 kana jechaadha kan itti aanu. 18 ta'uu hin danda'u. Maaliif asitti 25 erga ta'ee xaa kana yeroo irratti idaanu isaa ol ta'uu qaba jechaadha. Kanaafuu meeqa yoo irratti idaan 27 ta'a, 2 yoo irratti idaanidha. Bakka xaa 2 yoo fudhanne 27 ta'a jechaadha. 27 ammoo 9 ni hirama jechaadha. Bakka xaa kana lakkoofsota baay'ee argachuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf kan 36 nuuf ta'uudhaaf 25 irraa hir'isne meeqa ta'a? 11 ta'a jechaadha. 11 ta'uu danda'a. Kanaaf garuu kanneen keessaa kan nuti barbaadnu smallest number'idha waan ta'eef 2 kana ta'a jechaadha. Maaliif 25 irratti 2 yoo idaanu meeqa ta'a? 27 waan ta'uuf jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan hojjennaa jechaadha. Viidiyoon keenya inni har'aa isa kana fakkaata. Viidiyoo itti aanu hanga walitti deebinutti nagaatti.